Bichi dhengedda irraa kutee jedhaa turre soba ta'uunsaa beekamee jira. Namichi qaama saalaa nama intala isaa gudeedee irraa mure jechuudhaan miidiyaa hawaasaa irratti odeeffamaa ture soba ta'uun barame. Warri makiidhaaf ibsishaan osoo nikaa waliin godhin atoo waliin fuudhin akkas wajjin taatu jedhaa turtan viidiyoo nikaa jira kunoo poost godhanii jiru. Taateen kun kibba Itoophiyaa godina Walaayittaatti mudate jedhamuudhaanis qoodame. BBC'nis dhimma kana adda baafachuudhaaf gara godina Walaayittaatti bilbiluudhaan qondaala. Akkas ibboo haadha faaxittis tokko barbaadaa malee haati faaxi qobaatti haftee inaaffaadhaan du'aa jirti. Kanaaf keessatti raawwate jedhamee miidiyaalee hawaasaa irratti qoodamaa jirus abbaan nama intala isaa gudeedaa ture irraa qaama saalaa mure. Iyyuu kunoo inaaffaadhaan du'aa jirra. Waan sun kan garmalee naanna'aa jiru. Haa ta'u malee qondaalli poolisii dhimmi kun sobaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شمال كفوني ردفتو تاف كبجمتو أورو شو أكما كم نافجر جرون جرين عافية برمسي إمدام كما موتي وجين اسم برا كم أنا برا غاري الحمد لله رسيقا قتلين كيسن فيديو كان براتين إسيني دي بيج رقا كم بيكم فيديو بارسو بشان نسو كان تيم فتا زناجن كان زمونا كان بسوشال ميديا أجي في فيقا جران والكبته وريفنو يدو كان سوشال ميديا رجرام سيكا بدي رفيتن جرا كنسر رايقا مقا مقا قبوفتني وري مقر چانالي كان تارا ورفتن ويلكم نمسته بابو جي آلتو كدوك هنديس بيكنا يو نبرو وربادن چودا عربي فاس بيكنا تعال يا بنتي تعال أرجتني عربي فاس تركي توكو سيالا سكاني براتو إيجا وريت سبسكرايب نقولين تيسني لا جستانو جيكيسان أباريدو فيديو رينج الدراتيمو نمشي توكو إلميسا قدوي ديمو دا جدين نان كابته Ramure jennee viidiyoo gadhiifnee turre irratti namoonni baay'een bakatti mure baga murame hatta maal jedhani beektu mangistee Itoophiyaa seera kanaan bulee seera ittiin bulmaata kana jalba nargaa badeeyyu seera kanaan buluu qabu waan arga jedhamee ture keessattuu dubartoonni maayinni akka waan illikii wayii miira wayii keessa galtanii shamarroonni keenya bakatti mure hordoftoota gara ammaa tokko isin qabaadhaan maajjibsa asin guyyaa tokko haasofnaan sitti amurama jechuun ooltanu isaa dara cubbuuna naasofsiisinaa wantichi gaa oduchi yeroodhuma sana bahee soba jedhameera warri baga murame waan naxxanii itti murtanum isinis dhiisaa walii Disa bareedduu miti gaarii miti dhiisaa. Egaa namichi gaa soba jedhameera. Viidiyoon sun wama biraati mee dhaggeeffadhaa. Namichi qaama saalaa nama intala isaa gudeedee irraa mure jechuudhaan miidiyaa hawaasaa irratti odeeffamaa ture soba ta'uun barame. Dubbichi akkana. Tibbana addatti immoo guyyaadhaa viidiyoon namicha qaama saalaa nama intala isaa gudeedee mureeti jedhamuudhaan miidiyaalee hawaasaa irratti bal'inaan qoodamaa jira. Taateen kun kibba Itoophiyaa godina Walaayittaatti mudate jedhamuudhaanis qoodame. BBC'nis dhimma kana adda baafachuudhaaf gara godina Walaayittaatti bilbiluudhaan qondaala qajeelcha poolisii godinichaa dubbisuudhaan gabaasa qindeessee jira. Taateen naannoo kibbaa godina Walaayittaa aanaa 4 keessatti raawwate jedhamee miidiyaalee hawaasaa irratti qoodamaa jirus abbaan nama intala isaa gudeedaa ture irraa qaama saalaa mure jedhamuudhaan viidiyoo gabaabaan sun kan garmalee naanna'aa jiru. Haa ta'u malee qondaalli poolisii dhimmi kun sobaaf ta'ee jedhamee kan qindaa'edha jechuudhaan himan. Viidiyicha irratti abbaan intala isaa iyyitu dhaga'ee yeroo mana seenuu namicha ollaasaa intala isaa gudeedaa ture arguudhaan rukutee kuffise. Sana booda qaama saalaa isaa irraa mure jechuudhaan fayyadamtoonni miidiyaalee hawaasaa wal harkaa fuudhaa jiru. Waraabbii viidiyoo sana irratti namni ga'eessa tokko waan gogaa fakkaatu harka isaa bitaatti baatee namoonni qaamolee seera kabachiisan fakkaatan ammoo qabanii otoo deemanii namoonni kaan ammoo duubarraan marsanii itti wacaa yeroo yaa'an mul'ata. Ajajaan qajeelcha poolisii godina Walaayittaa BBC'n bilbilaan dubbise Koomaandar Nigaatuu Geetaachoo garuu kun sobaadha wanta akkasii godina keenya keessatti raawwanne jechuudha BBC'tti himani. Suur-sagalee qoodamaa jirus argineerra kan jedhan Koomaandarri kun kutaalee godina Walaayittaa kamittuu waan akkasii kan hin raawwannee fi
odeeffannoo sobaa qindeeffamedha jechuudhaan gocha kana ibsan. Achii dhuftee suura kana maalii eessatti qoodame namni suurarraa mul'atan maalii kan jedhuu fi ammatti odeeffannoon adda baafamee hin jiru. Ajajaan qajeelcha poolisii godina Walaayittaa kanaan duras wanta akkasii hin turre jechuudhaan taateen suur-sagaleedhaan miidiyaalee hawaasaa irratti qoodamaa jiru dhugaa miti jechuudhaan ibsan. Dhimma kanaan wal qabatee odeeffannoon miidiyaa hawaasaa irratti qoodamaa jiru ammoo namichi hojii falfalaa osoo hojjechaa jiru qabamuusaa dubbatamaa jira. Erga wanti kun akkas hin taane wanta isaa sirriitti gabaasanii ibsuu qabanii turanii soba jechuudhumaaf egaa soba warri gammaddanii samoona kan ammoo waa'ee makishaaf ibsaan wal bira dhaqanii wal yaa'u beektu miti ni kaawwal hidhatanii turanii dhimma sana amma namoonni tokko tokko atoo ni kaawwal hidhatiin wal bira dhaqxanii waan arge haasaa turanii akka jarri ittiin kaa'idhaman immoo ibsaan YouTube isaarra post godhee jira irraa kunoo gabaabaa salaalaa. Ibsa Abdul Qadir ilma keenya kana manguddoo tanaaf ulamaa tana qabatanii intala teessas maghfiraa munawwar armaan tana gartee muqaadima oofal muqaayaaf Masha Allah argadda asii muka keenyaa jennaaniga. isin toofaji isaan amma akka biyya isaanii isinitti himan isin akka biyya keessanii itti himaadha isin warri keessummaa kadhuftan immoo jarri kun ulamaayidha waan ulamaa'ee isinin jedhu jala deema agasuma Eenyuleen ulamaa imaa bar. naaf galaa bar jechuun isinis akka keessanii tan isaanis akka isaanii himaniifi amma waan isaan jala deemaa tartiiba isinitti himaadha akkasitti fo'aa godhamee nikaa wal godhatanii jiran jechaadha. Hin dogoggorinaa. أرهب نبي كلهم تندتن درجت كتايوا آدم امتشروا زوجه نوحوا لسهم بدقامي عند بطاياتو لسلام هونتشي وحياتم حياتو بمودة تركزو فكر يا ولدو ملك كنجو شقا سيفتو جفانو بسي بلقاشي Kuno akkasitti jedhanii akkasitti viidiyoo isaa YouTube irra post godhanii jiranii haati Faaxee immoo inaaffaadhaan du'aa jirti kuno. Qobaatti hafti. Hai, masih sila faranjii taate moo jati yaa rabbii akkana gootaati namni yoo hirme faranjii ta'a. Yaa rabbii ani naaffaan na eegalte kaa yaa rabbii adda ta'an ummaan. Anchi argitee narraa bireedi? Anchi maal argatte? Arra jechuun maaliif narraa hafa jee giseen ol deemu namni hundi adii giseen gad deemu namni hundi ni bareeda TikTok kanarratti dubartiin hundi ni bareeddi. Haa maaliif narraa hafa jeen keessa seene gaanis deeme. Hagas masente mo'el kana wasi barsiisa. Kagee taasim ndee? Arruma gana addaadhee bagiitaa samii maaliyo maaliif yaada baatee? Anchi makuushi sila waan labsii anatiin dura baasa santa sirri hojjete jedhaa jira baraniin. Egaa akka qobaatti hafteetta maadha Faaxeedhaafis chiikii jechuun abbaa manaa tokko barbaadaa fi mucaan tokko na bira jira yookaan immoo natti himaa isinii galee. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kun soba tokko malee dhugaa jirula. Shamarran keenya biyya Arabaa gaafa dhufan weerumanii kaanii. Utuu biyyaan bahin eerpoortii Boolee keessatti sheexaana jaarsa jaraatiin adda baasutu itti gala. Akkaana. Achi ka'ee fudhatanii dhufanii gaafa ji'a 3-4 gaanii jaalala wajjiniin jalqaba. Haalaaf amala tolee fuulatti bareedee wajjiniin jalqaba. Dhuguma se'anii wajjiniin utuu jiraatanuu jaarsa jaraa kayyanaa deemu. Sagalee jaarsa jaraa jibbisiisa. Hiikuu gaafatu. Ala jaarsi jaraa hiikee inni sun dhiisee shasha. Hin gowwoomina amma shamarran keenya baay'ee
jaarsa jaraa isa biyyatti sangaa gurguree birrii liqeeffatee erga dhiisanii dhufanii jara qophaa. Afaan kun qurrutti afii qurrutti balaliin jedhu miti jedhama. Gaafii yeroo dheeraa naaf deebiste adda. Shamarroonni keenya yeroo dhugumaam yeroo bakka xiyyaaraa gahan jechaadha. Bakka wooma achitti hafan wayiitti fakkaata. Inni biyya keessa jiru gatame. Meemee shamarree tokko heerumtee biyya alaa deemte jechuun bakka abbaa manaasii durii salaamu alaikum. Ijoolleen akkan ergan ijoolleen dhiiraa laa fuutanii kaatanii inni ergatanii dhaqanii guddoo hojjechuu hojjettee wajjin guddannaan kuni lafa kaawwatamu laachuma lafa kaawwadhaa. Dubartoonni immoo walirraa barumsa fudhadhaa. Gowwoominaa jedhaatti mucaan kun. Inni galee soo tanaafuuhu filiis wal jaaladhaa bultii teessan jabeeffadhaa caccabaa keessan irraa dhodhoodhaa irraa tottolfadhaa galaa miidiyaa irraa bultii qabaattan taate wallaahi yoo asirraa maallaqa dalaguutti hin jiraanne taayimii asirratti ispeend gootan kana deemaa ilmaan keessanii fi jaartiilee teessanii fi seelfi keerii arraawulii ani jiimaan eegalee jiraa miti khottaa jiimoo hojii deemnaa viidiyoo gadiin isinii dhidhiisaa khottaa wallaahi karaa wasaappii hiyyaa dhalaalee khottaa jiimoo hojii eksersaayisii goona wallaahi that's it no more I'm done there's no part 6 there's no part 7 the part 8 the end done nageenyaa turaa ciao. Jechi sinatti toleera maal huruu namatti xuuxxaga dhuma kanarra maanni huruu namatti bareedduudha jechi kee bareedduudha gorsa bicuu qabaafan isiniif fide jechaadha. Yoo kijiba taate asliin isan fuune dhaqee application ummarte application amma viidiyoo gadhiise janna agarsiisime naakan nibsaa kun shantammaan kana taa immoo ibsa naakan waadni waada yoo naakan nun feene immoo siif hin dhiisa normaan no uno hai uno skan ila kunola baga wal fudan analle kana nagoti ati uno la laslal ko singasisa takana dana tiya ke kana lal abo manisha sharukan matale lalib salal uno la lijan mashallah full api bar api mashallah filter khayete dala fakate sab mashallah Arab champion ko mana ni bareda agare jira men uno la ji gammas numa kan fatte yo makin naga nakum shantamman ibsa ganif naga nibsa adimu commenti jalati mutan kun babuji kun commenti jalati gujja isan duro walar gansan barri sabar ci jala warda adabata mutlaka nimyo jumban mal yatim barre warda warda yete guti jeti gujja isan naga nakum shantamman guti wallahi oromo me kan dawale kum shantamman in furo wallahi barka dugati barama ana salan ram fadetin jiraw dage fadu wadni wada ibsara kum shantam kabdan anjan kamali gisin na yada ci sallat gagalo to mam muta ta kon yada ci sai kote na kan nibsa solal lolli eltra sadafan banam ne na kan wal maraneti sai bank yanisi wanu kuna kami neni murtese si khanna kan leti kama tu sibin kan naon sai ana ma kanat kana kan tunin beka kana kan telenin beka ulakin garum kana timti kam shartin ti ya fite qabdi kana ma qabdi wal barakayati haram warda wallahi haram ni nyata halal wal goratani bar joleni kha wal goratani ha malaka halal yo nyati halal bar malaka harar asibar ni tsuro asi germany mo mare debe kebar karo da kebar kar ko mo kar go jansa mikani mo mata isa mara son jaro dum so mana asin ma wayna mana asin warri commenti da khuni mira hisaba shi kaysa fo golam ni asli tu kefan barina aslin na ilmu namati khadatu da malewan birati commenti da asli khamtu yani tasli yasatu nyamma agenda jijiri annama ulin nadiri mirkane tinjira na kan nakum shantamman egaa akkuma dhageessan wardaadhaaf yoo makiidhaaf ibsaa wal fuudhan 50,000 niyya bareecha jira ibsaan kun hin sobdibbo ay nyaatamu egaa naftanyaas nan taa'e dindidee dhiiseera maaliifuu kana fakkaata viidiyoon raaf qabadheef kana fakkaata isinitti tolee isin bohaarse isin gammachiisee yaada yoo qabaattan immoo koomentii jalatti naaf barreessuun dagatinaa hamma viidiyoo kabraatii walitti deebinutti Orooshaw